Nagaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabalootech. Har'allee viidiyoo baay'ee bareedaa fi barbaachisaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa akkuma baratame viidiyoo tokkoffaa fi lammaffaa irratti wantoota moobaayilii keenya biizii nu jalaa godhan yookaan ariitiidhaan akkan hojjenne godhan sadan keessaa viidiyoo lama isiniif hojjedheen ture. Har'a immoo viidiyoo isa sadaffaa sanan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan sekeendii muraasa isinitti fudhataatii iddoo subscribe jedhu kanarra tuquudhaan achumarra tuquudhaan viidiyoon yeroo yerootti gadhiisu dafee akka isin qaqqabuuf all iddoo jedhu kanarra kaa'uudhaan akkasumas like gochuudhaan namoota biroo akka qaqqabuuf illee share gochuudhaan viidiyoo kana jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa. Egaa akkuma waadaa isiniif galetti viidiyoo sadaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa wantoota moobaayilii keenya biizii godhan sadan keessaa viidiyoo tokkoffaaf lammaffaa isiniif hojjedheen jira. Ammoo viidiyoo sadaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Viidiyoo kanarraa akka isin barattan abdiin qaba. Egaa moobaayilii keenya wanti biizii godhu inni sadaffaan maalidha? Furmaati isaa maali? Maal gochuutu immoo nurra jiraata? Egaa akkuma viidiyoo isa lammaffaa moobaayilii keessan gubbaarraan asii gadi haxaa'uudhaan mallattoon seetingii harka mirgaa gara oliirra jira. Isarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Ammas akkuma isa lammaffaa irratti isiniif hojjedhee sanatti app management iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Ammas tooruma isa lammaffaa sana hordofuudhaan application settings iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Egaa viidiyoon lammaffaa fi sadaffaa deemsisaa wal fakkaata. Garuu gochisaa garagari. Maal goona asirratti immoo moobaayilii keenyarra applicationii jiran yookaan system app warra jedhan warra moobaayilii waliin bitaman isaan fakkeenyaaf nu fayyaduu dhiisuu danda'u. Warreen sun kan nu fayyadne jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf Aha Games iddoo jedhu kana irra tuquudhaan waanan hojjedhu ilaaltu. Fakkeenyaaf Aha Game iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti gaafa deemnu Aha Game kana an geemii hin fayyadamu, geemiin nan barbaachisu moobaayilii koo biizii godha jedhee waan yaaduuf akka inni moobaayilii kanarratti hin hojjenne nan godha. Akkamittiin goona? Egaa dura viidiyoo lammaffaa irratti storage and caching kan wal qabatu isin barsiiseen ture. Amma immoo viidiyoo sadaffaa irratti immoo maal goona? Egaa Aha Gamein kun nan fayyadu ergan jedhee iddoo harka mirgaa gara gadi jiru kana force stop iddoo jedhu kanarra tuquudhaan force stop godhaa jechuudha. Akka appiin kun moobaayilii kanarratti hin hojjenneef jechuudha. Amma force stop godheen jira jechuudha. Moobaayilii koo amma ta'e iddoo inni qabatee jiru naaf salphataa jechuudha. Ammas fakkeenyaaf wanti inni moobaayilii koo irratti taa'ee nan fayyadu jedhee yaadu keessaa fakkeenyaaf kalaandarii kanan ammas kalaandarii kana force stopping godhaa jechuudha. Yoo barbaanne force stopping kana deebisnee hojjechiisuu dandeenya jechuudha gaafa barbaanne. Ammaaf garuu akka inni moobaayiliin keenya aktiivii nu ta'utti yookaan ariitiidhaan nuuf hojjetutti moobaayilii keenyarra aappii jiran aappii waliin bitaman jechuudha. Moobaayilii waliin aappii bitaman sana force stop goonaa jechuudha. Moobaayilii Play Store irraa buufanne applicationii Play Store irraa buufanne immoo delete gochuu ni dandeenya jechuudha. Egaa bifa kanaan fakkeenyaaf ammas Google Play Store warri kun hin fayyadu waan ta'eef delete gochuun nurraan eegamu. Warroonni delete gochuu barbaannu fakkeenyaaf amma maps kan jedhu kana yoo ittiin karaan deemtan ta'e nan fayyadu jettanii yoo yaaddu ta'e force stop gootanii moobaayiliin keessan akka active ta'u gochuu dandeessuun isinin jedha. Viidiyoon kun akka isin fayyadu abdii guddaan qaba. YouTube koo subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Bye bye. Nagaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabalootech. Har'allee viidiyoo baay'ee bareedaa fi barbaachisaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa akkuma baratame viidiyoo tokkoffaa fi lammaffaa irratti wantoota moobaayilii keenya biizii nu jalaa godhan yookaan ariitiidhaan akkan hojjenne godhan sadan keessaa viidiyoo lama isiniif hojjedheen ture. Har'a immoo viidiyoo isa sadaffaa sanan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan sekeendii muraasa isinitti fudhataatii iddoo subscribe jedhu kanarra tuquudhaan achumarra tuquudhaan viidiyoon yeroo yerootti gadhiisu dafee akka isin qaqqabuuf all iddoo jedhu kanarra kaa'uudhaan akkasumas like gochuudhaan namoota biroo akka qaqqabuuf illee share gochuudhaan viidiyoo kana jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa.
Egaa akkuma waadaa isiniif galetti viidiyoo sadaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa wantoota moobaayilii keenya biizii godhan sadan keessaa viidiyoo tokkoffaaf lammaffaa isiniif hojjedheen jira. Ammoo viidiyoo sadaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Viidiyoo kanarraa akka isin barattan abdiin qaba. Egaa moobaayilii keenya wanti biizii godhu inni sadaffaan maalidha? Furmaati isaa maali? Maal gochuutu immoo nurra jiraata? Egaa akkuma viidiyoo isa lammaffaa moobaayilii keessan gubbaarraan asii gadi haxaa'uudhaan mallattoon seetingii harka mirgaa gara oliirra jira. Isarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Ammas akkuma isa lammaffaa irratti isiniif hojjedhee sanatti app management iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Ammas tooruma isa lammaffaa sana hordofuudhaan application settings iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Egaa viidiyoon lammaffaa fi sadaffaa deemsisaa wal fakkaata. Garuu gochisaa garagari. Maal goona asirratti immoo moobaayilii keenyarra applicationii jiran yookaan system app warra jedhan warra moobaayilii waliin bitaman isaan fakkeenyaaf nu fayyaduu dhiisuu danda'u. Warreen sun kan nu fayyadne jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf Aha Games iddoo jedhu kana irra tuquudhaan waanan hojjedhu ilaaltu. Fakkeenyaaf Aha Game iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti gaafa deemnu Aha Game kana an geemii hin fayyadamu, geemiin nan barbaachisu moobaayilii koo biizii godha jedhee waan yaaduuf akka inni moobaayilii kanarratti hin hojjenne nan godha. Akkamittiin goona? Egaa dura viidiyoo lammaffaa irratti storage and caching kan wal qabatu isin barsiisen ture. Amma immoo viidiyoo sadaffaa irratti immoo maal goona? Egaa Aha Gamein kun nan fayyadu ergan jedhee iddoo harka mirgaa gara gadi jiru kana force stop iddoo jedhu kanarra tuquudhaan force stop godhaa jechuudha. Akka appiin kun moobaayilii kanarratti hin hojjenneef jechuudha. Amma force stop godheen jira jechuudha. Moobaayilii koo amma ta'e iddoo inni qabatee jiru naaf salphataa jechuudha. Ammas fakkeenyaaf wanti inni moobaayilii koo irratti taa'ee nan fayyadu jedhee yaadu keessaa fakkeenyaaf kalaandarii kanan ammas kalaandarii kana force stopping godhaa jechuudha. Yoo barbaanne force stopping kana deebisnee hojjechiisuu dandeenya jechuudha gaafa barbaanne. Ammaaf garuu akka inni moobaayiliin keenya aktiivii nu ta'utti yookaan ariitiidhaan nuuf hojjetutti moobaayilii keenyarra aappii jiran aappii waliin bitaman jechuudha. Moobaayilii waliin aappii bitaman sana force stop goonaa jechuudha. Moobaayilii Play Store irraa buufanne applicationii Play Store irraa buufanne immoo delete gochuu ni dandeenya jechuudha. Egaa bifa kanaan fakkeenyaaf ammas Google Play Store warri kun hin fayyadu waan ta'eef delete gochuun nurraan eegamu. Warroonni delete gochuu barbaannu fakkeenyaaf amma maps kan jedhu kana yoo ittiin karaan deemtan ta'e nan fayyadu jettanii yoo yaaddu ta'e force stop gootanii moobaayiliin keessan akka active ta'u gochuu dandeessuun isinin jedha. Viidiyoon kun akka isin fayyadu abdii guddaan qaba. YouTube ko subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Bye bye. Nagaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanalii Dabalootek. Har'allee viidiyoo baay'ee bareedaa fi barbaachisaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa akkuma baratame viidiyoo tokkoffaa fi lammaffaa irratti wantoota moobaayilii keenya biizii nu jalaa godhan yookaan ariitiidhaan akka hin hojjenne godhan sadan keessaa viidiyoo lama isiniif hojjedheen ture. Har'a immoo viidiyoo isa sadaffaa sanan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sekendii muraasa isinitti fudhataatii iddoo subscribe jedhu kanarra tuquudhaan achumarra tuquudhaan viidiyoon yeroo yerootti gadhiisu dafee akka isin qaqqabuuf all iddoo jedhu kanarra kaa'uudhaan akkasumas like gochuudhaan namoota biroo akka qaqqabuuf illee share gochuudhaan viidiyoo kana jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa. Egaa akkuma waadaa isiniif galetti viidiyoo sadaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa wantoota moobaayilii keenya biizii godhan sadan keessaa viidiyoo tokkoffaaf lammaffaa isiniif hojjedheen jira. Ammoo viidiyoo sadaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Viidiyoo kanarraa akka isin barattan abdiin qaba. Egaa moobaayilii keenya wanti biizii godhu inni sadaffaan maalidha? Furmaati isaa maali? Maal gochuutu immoo nurra jiraata? Egaa akkuma viidiyoo isa lammaffaa moobaayilii keessan gubbaarraan asii gadi haxaa'uudhaan mallattoon seetingii harka mirgaa gara oliirra jira. Isarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Ammas akkuma isa lammaffaa irratti isiniif hojjedhee sanatti
app management iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Ammas tooruma isa lammaffaa sana hordofuudhaan application settings iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Egaa viidiyoon lammaffaa fi sadaffaa deemsisaa wal fakkaata. Garuu gochisaa garagari. Maal goona asirratti immoo moobaayilii keenyarra applicationii jiran yookaan system app warra jedhan warra moobaayilii waliin bitaman isaan fakkeenyaaf nu fayyaduu dhiisuu danda'u. Warreen sun kan nu fayyadne jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf Aha Games iddoo jedhu kana irra tuquudhaan waanan hojjedhu ilaaltu. Fakkeenyaaf Aha Game iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti gaafa deemnu Aha Game kana an geemii hin fayyadamu, geemiin nan barbaachisu moobaayilii koo biizii godha jedhee waan yaaduuf akka inni moobaayilii kanarratti hin hojjenne nan godha. Akkamittiin goona? Egaa dura viidiyoo lammaffaa irratti storage and caching kan wal qabatu isin barsiisen ture. Amma immoo viidiyoo sadaffaa irratti immoo maal goona? Egaa Aha Gaming kun nan fayyadu ergan jedhee iddoo harka mirgaa gara gadi jiru kana force stop iddoo jedhu kanarra tuquudhaan force stop godhaa jechuudha. Akka appiin kun moobaayilii kanarratti hin hojjenneef jechuudha. Amma force stop godheen jira jechuudha. Moobaayilii koo amma ta'e iddoo inni qabatee jiru naaf salphataa jechuudha. Ammas fakkeenyaaf wanti inni moobaayilii koo irratti taa'ee nan fayyadu jedhee yaadu keessaa fakkeenyaaf kalaandarii kanan ammas kalaandarii kana force stopping godhaa jechuudha. Yoo barbaanne force stopping kana deebisnee hojjechiisuu dandeenya jechuudha gaafa barbaanne. Ammaaf garuu akka inni moobaayiliin keenya aktiivii nu ta'utti yookaan ariitiidhaan nuuf hojjetutti moobaayilii keenyarra aappii jiran aappii waliin bitaman jechuudha. Moobaayilii waliin aappii bitaman sana force stop goonaa jechuudha. Moobaayilii Play Store irraa buufanne applicationii Play Store irraa buufanne immoo delete gochuu ni dandeenya jechuudha. Egaa bifa kanaan fakkeenyaaf ammas Google Play Store warri kun hin fayyadu waan ta'eef delete gochuun nurraan eegamu. Warroonni delete gochuu barbaannu fakkeenyaaf amma maps kan jedhu kana yoo ittiin karaan deemtan ta'e nan fayyadu jettanii yoo yaaddu ta'e force stop gootanii moobaayiliin keessan akka active ta'u gochuu dandeessuun isinin jedha. Viidiyoon kun akka isin fayyadu abdii guddaan qaba. YouTube koo subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Bye bye. Nagaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube channelii Dabalootek. Har'allee viidiyoo baay'ee bareedaa fi barbaachisaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa akkuma baratame viidiyoo tokkoffaa fi lammaffaa irratti wantoota moobaayilii keenya biizii nu jalaa godhan yookaan ariitiidhaan akkan hojjenne godhan sadan keessaa viidiyoo lama isiniif hojjedheen ture. Har'a immoo viidiyoo isa sadaffaa sanan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa channelii kanaaf haaraa yoo taatan sekendii muraasa isinitti fudhataatii iddoo subscribe jedhu kanarra tuquudhaan achumarra tuquudhaan viidiyoon yeroo yerootti gadhiisu dafee akka isin qaqqabuuf all iddoo jedhu kanarra kaa'uudhaan akkasumas like gochuudhaan namoota biroo akka qaqqabuuf illee share gochuudhaan viidiyoo kana jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa. Egaa akkuma waadaa isiniif galetti viidiyoo sadaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa wantoota moobaayilii keenya biizii godhan sadan keessaa viidiyoo tokkoffaaf lammaffaa isiniif hojjedheen jira. Ammoo viidiyoo sadaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Viidiyoo kanarraa akka isin baratan abdiin qaba. Egaa moobaayilii keenya wanti biizii godhu inni sadaffaan maalidha? Furmaati isaa maali? Maal gochuutu immoo nurra jiraata? Egaa akkuma viidiyoo isa lammaffaa moobaayilii keessan gubbaarraan asii gadi haxaa'uudhaan mallattoon seetingii harka mirgaa gara oliirra jira. Isarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Ammas akkuma isa lammaffaa irratti isiniif hojjedhee sanatti app management iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Ammas tooruma isa lammaffaa sana hordofuudhaan application settings iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Egaa viidiyoon lammaffaa fi sadaffaa deemsisaa wal fakkaata. Garuu gochisaa garagari. Maal goona asirratti immoo moobaayilii keenyarra applicationii jiran yookaan system app warra jedhan warra moobaayilii waliin bitaman isaan fakkeenyaaf nu fayyaduu dhiisuu danda'u. Warreen sun kan nu fayyadne jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf Aha Games iddoo jedhu kana irra tuquudhaan waanan hojjedhu ilaaltu. Fakkeenyaaf Aha Game iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti gaafa deemnu Aha Game kana an geemii hin fayyadamu, geemiin nan barbaachisu moobaayilii koo biizii godha jedhee waan yaaduuf akka inni moobaayilii kanarratti hin hojjenne nan godha. Akkamittiin goona? Egaa dura viidiyoo lammaffaa irratti
storage and caching kan wal qabatu isin barsiisen ture. Amma immoo video sadaffaa irratti immoo maal goona. Egaa haa geemiin kun nan fayyadu ergan jedhee iddoo harka mirgaa gara gadi jiru kana force stop iddoo jedhu kanarra tuquudhaanin force stop godhaa jechuudha. Akka appiin kun mobaayilii kanarratti hin hojjenneef jechuudha. Amma force stop godheen jira jechuudha. Mobaayilii koo amma ta'e iddoo inni qabatee jiru naaf salphataa jechuudha. Ammas fakkeenyaaf wanti inni mobaayilii koo irratti taa'ee nan fayyadu jedhee yaadu keessaa fakkeenyaaf kalaandarii kanan ammas kalaandarii kana force stopping godhaa jechuudha. Yoo barbaanne force stopping kana deebisnee hojjechiisuu dandeenya jechuudha gaafa barbaanne. Ammaaf garuu akka inni mobaayiliin keenya aktiivii nu ta'utti yookaan ariitiidhaan nuuf hojjetutti mobaayilii keenyarra aappii jiran aappii waliin bitaman jechuudha. Mobaayilii waliin aappii bitaman sana force stop goonaa jechuudha. Mobaayilii Play Store irraa buufanne applicationii Play Store irraa buufanne immoo delete gochuu ni dandeenya jechuudha. Egaa bifa kanaan fakkeenyaaf ammas Google Play Store warri kun hin fayyadu waan ta'eef delete gochuun nurraan eegamu. Warroonni delete gochuu barbaannu fakkeenyaaf amma maps kan jedhu kana yoo ittiin karaan deemtan ta'e nan fayyadu jettanii yoo yaaddu ta'e force stop gootanii mobaayiliin keessan akka active ta'u gochuu dandeessuun isinin jedha. Viidiyoon kun akka isin fayyadu abdii guddaan qaba. YouTube ko subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Bye bye.